Eenyutu cubbuu maleessa? Wangeela Yohaannis 8 keessatti rakkoolee cubbuu hundaaf furmaata ni qaba. Boqonnaa kana keessatti warreen amantaa dubartii cubbamtuu qabanii gara Gooftaa Yesuusitti shigeessan. Akka seeraatti dubartiin cubbamtuun akkasii dhagaadhaan rukutamtee du'uutu irra jiraata ture. Garuu warreen amantaa kun akkasiin goone. Isa kiyyootti galchuuf carraaqanii gara Gooftaa Yesuusitti ishee fidan. Yesuusiin immoo, "Barsiisaa, dubartiin kun utuu ejjitu qabamte. Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeesnu nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jetta?" jedhaniin. Gooftaan yommuu gaaffii kana gaafatamu jecha dubbatee hin qabu. Calliseetuma lafa irratti barreessu dhaabe. Battaluma sana akka inni kana godhe dubartiin cubbamtuun kun ni jajjabaatte. Akkasumas warreen amantaa sun immoo akka baay'ee boonaa turanii fi akkuma ishee akka cubbamoota ta'an yaadatan. Kana booda Yesuus ol jedhee, "Isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu" isaaniin jedhe. Dubbiin kun yaada garaa isaanii waraane. Warreen amantaa kun maal godhan? Jaarsoliidhaa hamma warra kaanitti tokko tokkoon ba'anii deeman. Isaan akka dhagaadhaan dursanii ishee rukutanii ajjeesuuf gahuu hin taane baran. Eenyutu cubbuu maleessa? Eenyuyyuu. Hundumtu keenya cubbamoota. Kanaafuu maddi cubbuu keenya maali? Maddi cubbuu keenya Daabiloosi. Cubbuun amalkeessoo Daabiloosi. Uumamni Daabiloos immoo soba. Namni cubbuu hojjetu kamiyyuu garbaa cubbuuti. Seexanni Daabiloosichi akka nuti waan dogongoraa hojjennu qofa nu hin goone. Kan nama cubbuu gochuuf dirqamsiisu ofiisaa akka amalkeessoo cubbuutti nama keessatti dabalachuun sanyii namaa hunda hidda cubbuu jala galche malee. Kanaaf cubbuun dogongoraalaan hojjetamu miti. Cubbuun amalkeessoo keessa namummaa keenyaati. Cubbuun ala keenya osoo hin taane keessoo keenya jira. Darbeeyyuu eenyummaa keenya ta'eera. Inni amalkeessoo keenya keessa jira. Kanaafuu wanta amalkeessoo keenyaan ala jiru kamiyyuu cubbuu keenya isa amalkeessoo keenya keessa jiru sirreessuuf ni gargaaruu hin danda'u. Jireenyi kan biraan jireenya cimaan badhaadhaan olaanaan nu keessa dhufe garbummaa kana jalaa kan bilisa nu baasuun nu barbaachisa. Gooftaan dubartii cubbamtuu sana namni isheetti farade yoo jiraateef gaafate. Isheenis, "Tokkollee Gooftaa koo" jettee deebisteef. Yesuus deebisee, "Egaa anis sitti hin faradu" jedheen. Lubbuu dubartii rifatteef kun muuziqaa ture. Kan cubbuu hin qabne Gooftaa Yesuus qofadha. Yoo nutti faraduuf gahaa ta'ellee inni akkas hin goone. Gooftaan cubbuu keenyatti nu fayyisuuf akka anadha isa guddichaatti dhufe. Lakkoofsa 24 irratti Gooftaan, "Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin ni duutu" jedhe. Gooftaan namaaf cubbuu isaa dhiisuu fi garbummaa cubbuu jalaa bilisa baasuu ni danda'a. Jireenya nu kenna qofa osoo hin taane akka jireenya keenyatti nu keessa seena. Gooftaa qofatu jireenya akkasiiti. Inni dhugumaan jireenya. Sababni isaa inni jireenya waaqummaa waan ta'eef. Jireenyi waaqummaa jireenya namaa fi jireenya seexanaarraa olaanaadha. Jireenyi akkasii kun nu keessa yommuu dhufu jireenya bofichaa fi amalkeessoo bofichaa ni mo'ata. Gooftaan akkamitti cubbuu jalaa bilisa nu baasa? Akka ifa jireenyaatti nu keessa dhufuudhaan kana godha. Yohaannis 8:12 irratti Gooftaan, "Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa ni qabaata malee dukkana keessa hin adeemu" jedhe. Ifti kun ala keenya osoo hin taane keessa keenya jira. Yommuu Gooftaa fudhannutti inni akka jireenya keenyaatti nu keessa seena. Jireenyi nu keessa buufataan kun amma nu keessaa ifa. Aarii keenya akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Aariin keenya baay'ee nu rakkisa. Yeroo hunda nu jeeqa. Akkasumas aariin kun amalkeessoo bofummaa keenya keessaa ibsa isa jalqabaati. Warreen hin amanneef caalaatti yeroo isaan aaran caalaatti aaran guutaman. Kiristaanni tokko immoo yeroo aaru ifa isa keessaatiin dhaabbata. Wanti isa keessaa tokko isa irratti fuun amalkeessoo bofummaa ajjeesa.
kun ifadha. Suutaa fi battaluma san ifa jireenya nu keessa buufate kun aarii keenyaa fi garbummaa cubbuu jalaa bilisa nu baasa. Ifti jireenyaa ifuusaatiin qofa bilisa baana osoo hin taane akkasumas akka dhugaatti karaa ilmaas bilisa baana. Dhugaan dhugaa qajeelfamaa yookiin barsiisa akkasumaan dubbatamu miti. Kun kan nutti agarsiisu yeroo gara dubbii isaatti dhufnu hafuura keenya sochoosuudhaan dhugaa dubbicha keessa jiru baruuf gara gooftaadhuma mataasaa dhufuu qabna. Akkasumas dhugaan gooftuma mataasaati. Yohaannis 8:32 irratti dhugichi birmaduu sin baasa jedha. Lakkoofsa 36 irratti immoo ilmichi yoo birmaduu sin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha jedha. Kun ilmi gooftaan mataansaa akka dhugaa ta'e mirkaneessa. Yommuu akka jireenyaatti nu keessatti amantii waaqummaasaa dhugaa isaa namummaa keenya keessatti hojjeta. Kun wallaansa fayyaa dhukkuba dhiigaa keenya fayyisuuf godhamu fakkaata. Yeroo dheeraadhaaf osoo daawwaa guyyaa guyyaatti fudhadhe karaa tokko jarmiina keessaa balleessa. Karaa biraa immoo elementii poozitiivii ta'e karaa orgaanikii ta'een qaama kootti dabala. Elementiin poozitiivaa kun tishuulee qaama kootiif kunuunsaa dhiyeessa. Suuta dhukkubni kun liqimsamaa deema. Adeemsa meetaabolikii akkasiitiin elementii moofaan baduun elementii isa haaraadhaan bakka buufama. Karaan kun karaa itti jireenyi waaqummaa hidda cubbuu jalaa bilisa nu baasudha. Yesuus isa nu keessa jiraatu akka calaqqisa ifaatti akkasumas akka elementii waaqummaa keessoodhaan hojjetutti shaakaluutu nurra jiraata. Karaa kanaan garbummaa cubbuu jalaa birmaduu baana. Kun fayyina keenya.